wantoota salphaa mana keessatti nuyi fayyadamuutiin fayyummaa gogaa keenyaa fi bareedina gogaa keenyaa eeggachuu dandeenyu isinitti himaa jechuudha. Otoo ajaja ogeessa fayyaa hin eegin akkasumas immoo faarmaasii deemtanii tokko qoricha homaa hin fayyadamiini mana keessaa waan qabdaniini orgaanik wanta ta'e wanta uumamaan faayidaa guddaa qabu fayyummaa gogaa keenyaa fi bareedina fuula keenyaaf akkasumas immoo fuula keenyaa isa xaqaaxaqoo qabu isa akkasumas gugurraacha'ee xalaa qabu inni gara biraan immoo finniisallee yoo qabaanne fayyummaa gogaa keenyaaf wantoota baay'ee barbaachisoo ta'an mana keessaa waan fayyadamuu dandeenyuun isinitti himaa. Viidiyoo kana hamma dhumaatti ilaaluu hin dagatinaa. Sababiin isaa faayidaa hedduu qaba. Yoo kana bartanii fuula keessan irratti wanta ani isinitti himu yoo dibattanii jijjiirama isaa arguu dandeessu jechuudha. Kanaaf hamma dhumaatti na faana turuu hin dagatinaa. Har'a maal waliin ilaallaa? Fayyummaa fuula keenyaa akkamitti eeggachuu dandeenya? Bareedina fuula keenyaa akkamitti eeggachuu dandeenya? Fayyummaa gogaa keenyaa akkamitti eeggachuu dandeenya? Mana keessatti otoo qoricha hin bitin, otoo faarmaasii hin deemin, otoo ogeessa fayyaa bira hin deemin akkamittiin fayyummaa fuula keenyaaf gogaa keenyaa eeggachuu dandeenya kan jedhuun isinitti himaa jechuudha. Innis karaa 10 waan fuula keenya irratti dibannu, inni gara biraan waan nyaannu, waan 5 sirreessuu karaa qabnuun fuula keenya bareedina isaa fayyummaa isaa eeggachuu dandeenya jechuudha. Inni tokkoffaan namoonni baay'een yeroo hedduu keessumattuu shamarroonni yookaan dubartoonni mana keessatti yeroo isaan fayyadaman argitanii beektu arginee beekna. Abukaadoo. Abukaadoon faayidaa hedduu qaba. Fuula keenya irratti abukaadoo yoo dibanne tokkoffaa heelzii faatii qaba, inni lammaffaan viitaamin C qaba, viitaamin E qaba. Kanaaf fayyummaa fuula keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Fuulli keenyi akka baay'ee ifuu fi kiliir ta'uu ni taasisa jechuudha abukaadoo dibachuun. Akkamittiin dibanna? Fuula keenyatti erga dibannee akkuma footoo kanarratti argitanii daqiiqaa 15 booda bishaaniin dhiqannaa jechuudha. Bishaan noormaal ta'een dhiqannaa jechuudha. Inni lammaffaani dammadha. Dammi faayidaa hedduu qaba. Dammi antioksidaantii qaba, antibaakteeriyaalii qaba. Kanaaf fuula keenyarraa xalaa jiru akkasumas immoo wanta gugurraacha jiru ismuuzii gochuuf baay'ee gargaara jechuudha. Maaltu dammi? Kanaaf damma fuula keenya irratti akkuma footoo kanatti argitanii dibattanii daqiiqaa 10 turtanii daqiiqaa 10 hanga 15 turtanii fuula keessan irraa bishaan qabbanaatiin bishaan noormaaliitiin dhiqachuu dandeessu jechuudha. Inni sadaffaan maalidha? Urgoodha. Urgoonis faayidaa hedduu qaba. Urgoon immoo maal qaba? Laaktik asiidii qaba. Laaktik asiidiin kun maaliif barbaachisa? Tokkoffaan gogaan keenya irratti isa dullooma haquuf gargaara jechuudha. Fuula keenya irratti gogaa keenya irratti isa dullooma haquuf gargaara. Fuulli keenya immoo kiliir akka ta'u, ifaa akka ta'u ni taasisa jechuudha. Maaltu urgoon? Urgoo isa kamitti dibanna? Fuula keenya irratti akkuma footoo kanarratti argitanitti dibannee daqiiqaa 15 booda dhiqachuu dandeenya jechuudha. Inni arfaffaan maa inni? Olive oil yookaan immoo yeroo tokko zayitii oomii jedhanii yeroo waaman jira jechuudha. Kanaaf olive oiliin kuni maaliif fayyada? Inni tokkoffaan faatii asiidii qaba. Faatii asiidii gogaa keenyaaf baay'ee barbaachisaa ta'e inni gara biraan immoo viitaamin A illee qaba jechuudha. Kanaaf olive oilii kanallee fuula keenyatti dibannee haphisnee fuula keenyatti dibannee rafuu dandeenya jechuudha. Galgala. Inni kun fuulli keenya ifaa fi bareedaa akkasumas immoo dhangala'aa akka qabaatu yookaan akka hin goggomne ni gargaara jechuudha. Olive oilii. Inni shanaffaani timaatimiidha. Timaatimiin faayidaa hedduu qaba. Timaatimiin maal qaba of keessaa? Laayikoopiin kan jennu jechuudha. Inni kun immoo fayyummaa gogaa keenyaaf faayidaa hedduu qaba. Kanaaf timaatimii akkamittiin dibachuu dandeenya? Yookiin bulleessinee fuula keenyatti erga dibannee daqiiqaa 15 booda
dhiquu dandeenya. Yookiin immoo akkuma footoo kanarratti argitan fuula keenyatti dibachuudhaan daqiiqaa 15 booda irraa dhiquu dandeenya. Asirratti timaatimii nyaachuun illee fayyummaa gogaa keenyaaf faayidaa qaba. Sababiin isaa waan amma isinitti himee laayikoopiin kan jennu kun fayyummaa gogaaf baay'ee barbaachisti jechuudha. Kanaaf timaatimiin illee fayyummaa gogaa keenya keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Inni gara biraanii buna. Buna daakuusaa oliif ooyiliifaan walitti maktanii oliif ooyilii fi buna daakuusaa walitti maktanii fuula keessanitti dibattanii daqiiqaa 15 booda yookaan daqiiqaa 10 hanga 15 booda dhiquu dandeessu jechuudha. Akkuma footoo kanarratti argitan. Inni kunis maaliif barbaachisaa? Gogaan keenya dulloomaan akka haqamu akkasumas immoo gogaan keenya ifaa fi bareedaa akka inni ta'u ni gargaara jechuudha. Inni torbaffaanii aloe vera yookaan reetiinis faayidaa hedduu qaba. Kanaaf fuula keessatti dibuutiin reetii kanas daqiiqaa 10-15 booda fuula keessanirraa dhiquu dandeessu jechuudha. Inni gara biraanii maalidhaa? Lemon juice yookaan immoo loomiidha jechuudha. Loomii qofaa isaa otoo hin taane bishaan faana walitti makuudhaan fuula keenyatti dibachuu dandeenya. Inni kunis fuulli keenya ifaaf hawwataa akka inni ta'u ni gargaara jechuudha. Inni gara biraan green tea. Green tea immoo faayidaa hedduu qaba jechuudha. Antioksidaantii waan ta'eef fuula keenya bareechuu fi clear gochuu ifaa akka inni ta'u ni taasisa jechuudha. Inni 10ffaan qulqullina isaa akka sirriitti eeggachuudha. Fuula keenya gogaa keenya qulqullina isaa fi moisturii isaa akka sirriitti eeggachuudha jechuudha. Qulqullina isaa sirriitti eeggachuudha. Inni gara biraan immoo dibata dibatnullee fuula keenya faana deemuu qaba jechuudha. Fuulli keenya ooyilii feezii yoo ta'e maal fayyadamu akka qabnu yeroo binnu maal bituu akka qabnullee beekuu qabna jechuudha. Inni gara biraanii maal nyaata keessaa nyaata keessaa immoo nyaata akkam akkamii yoo fayyadamne fayyummaa gogaa keenyaa fi bareedina fuula keenyaaf faayidaa qaba kan jedhu immoo isinitti himaa jechuudha. Inni tokkoffaan dura isinitti himuuf yaaleera timaatimiidha. Timaatimiin laayikoopiinii waan of keessaa qabuuf inni immoo fayyummaa gogaa keenya keessatti gahee guddaa waan qabuu fi timaatimiin fayyummaa gogaa keenyaaf faayidaa hedduu qaba jechuudha. Inni lammaffaan paappaayyaa. Paappaayyaa fi burtukaana. Burtukaanaa fi paappaayyaa viitaamin C qabu. Viitaamin C immoo fayyummaa gogaa keenya keessatti iddoo guddaa qaba. Akkasumas immoo kollaajiin akka oomishamu taasisa jechuudha. Inni kun immoo jabina gogaa keenyaaf fayyummaa gogaa keenyaaf faayidaa hedduu qaba jechuudha. Kanaaf paappaayyaa fi burtukaana nyaachuun illee faayidaa qaba jechuudha gogaa keenya. Inni gara biraan qurxummiidha. Inni kun immoo faati asiidii omeegaa faati asiidii Omega 3 faati asiidii waan qabu fayyummaa gogaa keenyaaf akkasumas immoo fayyummaa qaama keenya biruuf illee faayidaa hedduu qaba jechuudha. Inni biraan damma fuula keenya irratti dibachuu qofa otoo hin taane nyaachuun illee faayidaa gogaa keenyaaf yookaan fuula keenyaaf akka qabu qorannoon baay'een ibsu jechuudha. Inni gara biraanii habboo akkuma footoo kanarratti argitan inni kun illee faayidaa qaba jechuudha. Inni gara biraanii bishaan sirriitti dhuguudha jechuudha. Bishaan sirriitti dhuguun illee fuulli keenya wazii baay'ee akka inni qabaatu akka inni lallaafaa ta'u ni gargaara jechuudha. Fuula keenya qofaa otoo hin taane gogaan keenya hundumtillee akka inni lallaafu ni taasisa jechuudha. Kanaafuu wantoota amma isinitti himee mana keessatti yaaluu dandeessu jechuudha. Namoonni fuulli keessan baay'ee xalaa'uutiin akkasumas immoo gurraacha'uutiin inni gara biraan immoo xagaa qabaachuutiin goguutiin akkasumas immoo dulloomaa fakkaachuutiin isin rakkisee wantoota kana fayyadamuun fuulli keessan ifaa fi bareedaa akka inni ta'u gochuu dandeessu jechuudha. Waan afaan tuftaniif baay'ee galatoomaa. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayik gochuu hin dagatinaa, kooment gochuu hin dagatinaa, maatii keenya yoo hin taane sabskiraayib gochuun nutti dabalamaa siin jenna. Galatoomaa.